Dhalli namaa mana sana keessatti ni qalama. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenama biyya keenya keessatti ta'e bakka hedduullee babal'inaan kan jiru haa ta'uutii garuu gurra nama hedduurraa kan fagaate ajab maaluma keessa jirraa kan nama jechisiisu akkanumallee baduu guyyaa guyyaatiin daa'imman biyya keenyaa waliin wal qabatee edaa dubbiin akkanaayii kan nama jechisiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Appilikeeshinii moobaayilaa ajaa'iba ta'e sa'aatii tokko keessatti hojiiwwan garaagaraa nuuf kennuun $5 hanga $100 nuuf kanfaluu danda'u hedduun buufatanii hojii argatanii ittiin hojjechaa kan jiran hojiiwwan sasalphaa kanneen akka koppii peestii, taayipiraayitikii fi kanneen kana fakkaatan illee keessatti kan argaman linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood godhachuun galmooftanii yeroo boqonnaa keessanitti hojii galii gaarii isin argamsiisu hojjedhaa jechaa kallachumaan gara seenaa kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeeti. Guyyaa guyyaadhaan wantoota haaraa addunyaa kanarraatii yeroo dhaggeeffannu ajab yaa rabbii maalumatu jira jennee taajjabnee ajaa'ibsiifannee wantoonni bira dabarree tokko lama miti. Guyyaa guyyaanis gurri keenyi waa'ee addunyaa kanaa wantoota haaraa dhagaha. Wanti kunis biyya sana yookiin immoo bakka sanatti qofaas waan raawwate nutti fakkaate yaa rabbii gochaa kana gara biyya keenyaa nutti hin fidin jenna. Ni yaadattu yookiin immoo ni beektu yoo ta'e weellistuun addunyaa kanaa beekamtuu Beyoncé kan jedhamtu beekamtii ishee duuba kan jiru ilma ishee hangafaa gadameessa ishee keessaa kan deesse waaqa kiyya jettee kan itti amante seexana 66 fuuldura isaatti wareeguu isheeti. Qaltee dhiiga isaa dhangalaasuun ani kanaan booddee si waaqeffadhaa ati garuu nama beekamtuu addunyaa kanaa dubartii weelluu sagalee yeedaloodhaan ija dhala namaa ta'e hundumaa keessatti beekamaa kan ta'e na godhu jettee wareega galfateeni. Seexanni ishee waaqeffattu kunis dhala ishee gadameessa ishee keessaa dhalatee hanga wareegteefiitti eeyyeen nama namaan oliin si godha jedhee akkuma weellistoota addunyaa bebbeekamoo kaanii dubartii weelluudhaan beekamtuu addunyaa kana ishee taasise. Haa ta'uutii garuu gochaan kun biyya keenya keessa ni jira yoon isiniin jedhee hin sobda dubbiin kun soba dhanaan jettu malee namni kana raawwatu biyya kana keessa ni jira jettanii na harkaa hin fudhattanii. Haa ta'uutii garuu seenaan kun qabatamaan fagoo otoo hin taane mandara nama hedduu keessa jira. Maatiin seenaa kanaa qabeenyi isaanii kana jedhamee dubbachuun baay'ee ulfaataadha. Daldala irrattis ta'e industirii irratti wantoota garaagaraa oomishuu biyya ambaatii fiduu gara biyya ambaatii erguu maallaqa gurguddoo ta'an doolaaraa yuuroo to'achuu konkolaataa akka sadarkaa biyya keenyaatti gatii qaalii ta'an oofuun kan beekamu. Mooraa mana namoota sanaa keessa namni hedduu jiraatus haa ta'uutii garuu haati manaaf abbaan manaan bultii erga waliin ijaarratanii waggaa 10 ol ta'us dhala waliin hin godhanne. Ofiif waliin dhala hin godhatiin malee ilmaan xixiqqoon garuu mana sanatti qalamanii waaqa isaan amananiif ni qalamu yookiin immoo ni wareegamu. Maatiin kun baadiyyaadhaa waggaa waggaatiin maatii hiyyeessaa barbaadee mucaa keessan siif hin guddisa jedhee harkaa fuudhuun gara mana isaatti daa'ama. Daa'ima kana baatii 1 baatii 2 sirriitti kunuunsuun nyaachisee erga baasee booda sheexanni yookiin immoo waaqni isaanitti amanan yoo jaallatee fi fuuldura isaatti qaluun maatii sanaatiin daa'imni keessan manaa bahee nu jalaa bade jechuun akka ofii ajjeesanii qalaniitti otoo hin taane daa'imni fedhii isaatiin otoo isaan hin beekin manaa bahee akka bade amansiisuun lubbuun ijoollee hedduu mana sanatti dhumeera. Maarree yeroo ammaa kana magaalaa Finfinneettis haa ta'u bakkeewwan biraatti daa'imman xixiqqoon homaa hin beekne manaa
bahanii bakki isaan bu'an dhabamaa jira. Tarii sababiinsaa namoonni akkanaan jiraatan waan barbaadaniif ta'uus ni danda'a. Maarreegaa icciitii kana namni gara mana isaanii deemullee takkaaf shakkees waan hin beekneef waanuma dhama'anii qabeenya hanga kanaa argatan halkaniif guyyaa namoota hojjetan ollaafis biyyaafis itti fakkaata ture. Haa ta'uutii garuu diigamuu maatii kanaatiif sababa kan taate haati manaan waggaa 10 bultii ijaarrattee dhala dhabuu isheetiin tarii mana kana keessatti dhalli namaa qulqulluun waggaa waggaatiin waan qalamuuf rabbi anaan dhalan dhawwe jettee ofirratti shakkuu eegalte. Sababa kanaanis abbaa manaa ishee waliin kanaan booddee gochaan akkanaa mana kana keessatti hin ta'u jettee isa mormuu yeroo eegaltu waaqni mana sana keessatti amanamu yookiin immoo sheexanni harka tokkoo fi miila tokko kanaadha manaa kanaa naafa yookiin immoo dhukkuba narbiidhaan rukute. Haa ta'uutii garuu dubartiin kun hanga gadameessi gogeetti dhimma ittiin waaqa lafaaf kana uume dhiiseen seexana kanattiin amanu hin qabu yoo fedhe lubbuu koollee baasu jettee jabaattee gara waaqaatti deebite. Yaa Waaqayyoo balleessaa kootiif cubbuu naaf godhi. Ani kan hin barbaadu qabeenya haga kanaa otoo hin taane ilma namaa dhala naaf kenni jettee bakka ciistutti boossee kadhachuu eegalte. Rabbis fuula isaa isheerraatiin galagalchine. Gaabbii ishee argee gadameessa ishee keessaa waggaa 10 booda daa'ima kaa'eefi. Kanaan kan itti aanu tarii seexanni kun daa'ima isheellee barbaaduu waan na danda'uuf abbaa manaa isheedhaan yookiin na hiikii yookiin immoo seexana kana waaqeffachuudhaafi ani qabeenya kana hundumaa hin barbaadu jetti. Abbaan manaan garuu qabeenya kanaan basha'uu beekamaa ta'uun baay'ee waan itti toleef yoo barbaadde mana kanaa ba'uu dandeessa malee ani waaqa koo sadarkaa kanarraan nagahee waaqessu hin dhiisu jedheeni. Eega kanaa haati manaan huuba tokko mana sana keessaa otoo hin fudhatiin daa'ima ishee qabattee mana sanaa baate. Firoottan hiriyoottan ishee mana murtiitti himadhuuti qabeenya kee bakka lamatti akkasiif qoodu gaafadhu yeroo jedhaniini haati manaan lakkii ani qabeenya kana hin barbaadu waggaa amma kana mana sana keessa jiraadheen guyyaa tokko nagaa argadheen hin beeku. Ergan isarraa adda bahee buddeena harka isaarraa nyaachuu dhiisee garuu kunoo nagaan qalbii kootti deebitee mana amantaa koo guyyaatti 3-4 deemeen galateeffachaa gammadaan oolaa. Qabeenya kana hiradheen nagaa dhabuunsa ofitti hin deebisu. Qabeenyi kun karaa sirrii kan dhufe jettee hiriyoota ishee firoottan isheef deebiste. Gariin gowwaa jedhuuni gariin immoo dhugaa jettee sittaafu jedhuuni. Maarree haati manaan jireenya qaramii kana keessaa baatee ofiif mana nyaataa xiqqoo banatee jireenya ishee tokko jettee akka haaraatii daa'ima ishee guddifachaa jiraachuun eegalti. Abbaa manaa isheerraa adda baatee baatii 6 yeroo guutum abbaan manaa ishee kana dura bishaanillee tole jedhee kan hin dhugne dhugaatii biiraa yookiin immoo alkoolii gatii qaalii ta'an biyya hambaarraa dhufaniin malee kan hin dhugne nyaata filatee sheefii mana isaatti qacaree fedhii isaatiin waan barbaade hojjechiisee nyaatu konkolaataa gatii qaalii oofuun innis harkisaa fi miilli isaa tokko gama tokkoon dhukkuba narviidhaan rukutame. Haati manaan kana dura dhibee kanaan dhukkubsattee haa ta'uutii garuu gara rabbiitti waan deebiteef dhibeen kun ishee dhiisee ture. Haa ta'uutii garuu namni kun qabeenya isaa kana hammatee du'uu waan barbaadeef gaabbii galuu dide. Sanaan booddee waaqni qoonqoo isaa cufee gulukoosiin malee afaaniin nyaata fudhachuu dadhabe. Haati manaan mana sanaa baatee baatii 6 dhukkubni kun kan isa jalqabe. Baatii 6 kana faniin immoo afaansaas dubbachuu dadhabee ni hidhama. Haa ta'uutii garuu ammallee namni kun qalbii isaa deebifatee gara waaqaatti deebi'uu waan barbaanneef qabeenyi horadhe jedhe kun tokko lamaan yaa'ee mana sanaa dhume. Konkolaataan faabrikaan haala kamiin maqaa eenyurraa akka galan homaa beekamuu dadhabame. Namni kunis dhumarratti sammuu isaa wallaalee daandii irratti kufee hafe. Silaas abbaa manaa isheedhaa haati manaan bakka inni jirutti ganama guyyaa galgala nyaata qabatee deemtee nyaachisti. Lafa kanarratti waan barbaanne hojjennus sadarkaa barbaanne irra geenyus dhuma keenya nuuf bareechuu nuuf sirreessuu kan danda'u Waaqayyo tokkicha qofaadha.
Qabeenya argannu gochaa akkanaan kan walitti qabame yoo ta'e yeroon itti nu harkaa daaraa ta'u beeknu. Dhiiga qulqulluu ajjeesnee qallee akkuma qabeenya kana walitti qabnee Waaqayyo guyyaa tokko dhiiga keenya lafa itti dhangalaasa. Kana hundumaa raawwatanii qabeenyaan kaabamurraa hiyyummaan harka meeqa boqonnaa qaba. Dubartiin kun otoo dheekkamsi mana sanatti hin dhufiin daftee malattee gara Waaqa isheetti deebite. Bifa kanaan namoonni qabeenya mana isaanii keessatti tuulan qalbii isaanii dafanii gara Rabbii deebisanii taanaan akkuma isaan mana isaanii keessatti Rabbiin qaanessan guyyaa tokko Rabbii ija dhala namaa fuulduratti qabeenya isaanii isaaniinis qaanessaa. Kanarraa Waaqni nu haa eegu. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 seenaa kana ajab akka jettan yookiin immoo ollaa keessan ilaaltanii akka taajjabdan yookiin immoo isinumti mataa keessan jireenya kana keessa kan jirtan yoo ta'e dhuma keessan akka ilaaltan gara Rabbiitti akka deebitaniif isiniif dubbiseen hin ga'e. Hagayoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun qophii Oromiyaa 24 illee akka deeggartan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee appilikeeshinii moobaayilii sa'aatii tokko keessatti yoo xiqqaate $5 haga $100 isiniif kennuu danda'u hojiiwwan garaagaraa isiniif kennee toora onlaayiniitiin hojiiwwan salphoo kanneen akka koppii peestii, taayipiraayitingii, voice overii, tiraansileeshinii fi hojiiwwan garaagaraa hojjettanii maallaqa gaarii ittiin argachuu dandeessan linkiin isaa koomentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala waan jiruuf ammuma galmooftanii carraa keessan yaaluu dandeessu jecha qophii gara biraatiin guyyaa yookiin immoo galgala haga wal deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa. Warran! Warra yaabe!